Fagoo jira. Hayyaa gama danda'u dubbadha. Foon tokkochaa fi nachi muduu na jaa jedha Oromoon. Yoo ammaa kan amma dhiifama gaafachuu sagaleen kee hin dhagahamu. Ana bira ni jira beeku Ustaz Kamaliin biratti yoo dhagamte beeku Ruusi ani si dhagaa. Mee dubbadhu egaa uummanni si dhagaye. Obboleettiin teenya dogongortee jirti. Eega dogongortee nama tokko eega araaraaf asirra fidanii namni hundinuu itti mufachuu hin qabu. Abbaan manaa sanis namni hundinuu akkuma dhufeen afaan darbachuu hin qabu. Abbaa manaa sanis kabajuu qabanii. Namni kan dogongorre hin jiru ilmi namaa hundinuu hin dogongora. Eega dogongoree dhiifama. Ayyee jira hin dubbattu hin dhagahamu sagaleen kee hawwi dubbadhu. Hawwi dubbadhu sa'aatiin fidnu. Hawwi miti natti dursa Ustaz. Ayyee egaa ati durti itti fufi. Okay, galatooma jalqaba irratti ajandaa kana fiddanii jechuu keessaniif galatooma isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan mucayyoon kun dogongorteerti eeyyan dogongorteerti. Jilba lama gubate sadaffaan naafaa jedhan Ustaaz. Amma namni kan irraa dubbataa jiru ajandaa guyyaa lameen darbe kana uumamee irraa dubbataa jiran natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf nama mucayyoo tana keessaan illee dubbisee gorsuudhaa fi yaalii godhe keessa nama tokko. Namni araara jibbu hin jiru, nagaa buusuu namni jibbu hin jiru yoo sheexana ta'e malee nageenni bu'uun bareeda. Nageenni haa bu'u gama kamiiniyyuu eeyyan namni hin dogongora, namni hin dogongorre hin jiru. Garuu ammoo dogongora sanirraa waa barachuutu hin caala. Yoo nama waa baratu taate irraa barattiin jedhee yaadaan. Maaliif dogongoroota guyyaa lamaan dura dubbatte kanaan dura mucayyoon tuni nama arrabsuun arabee tokkoffaa kennanneerra akka godina keenyaatti lammaffaan ammoo hojii kennannee turre. An dhugaa dubbachuuf jaartii namaa taate waan walumaa galaniiti wal bobbaasan na fakkaataa yoo amma dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu wanni akkasii sun gaariidhaa miti. Gadi bahanii bultii namaa diiguudhaaf waan hin taane kana dalaguu osoo hin taane arrabnummaan dura kanaan dura dalagamaa ture sun iyyuu sirriidhaa miti. Wantoota kanneen irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Gorsa namaallee fudhachuun barbaachisaadha. Ani wallaahi nama keessa kiyyaan itti dhaqee gorsaanii ture mucayyoo tana jechuudha. Feesbuuka walitti qabna. Kanaafi ammaafi aanan gochuma luffichaa aguma dhaqqaban ol qabanii jedhanii aguma dhaqqaban kanatti ol qabuunuyyuu bareedaadha. Isinuu bagaa wanta kana fiddanii isinuu ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada Ustaaz Kamaal. Kana karraa ammaa miti. Ayyee fitattanii. Hawwi. Hawwi dubbadhu. Arsii koo dubbadhutu hirriba keessa jirti. Arsii koo ummata sagaleen kiyyan jiru mee taabtaa godha na dhageettamu na dhageettan. Jira sirriitti jira sagaleen keessa ishee. Sagaleen kee sirriitti jira Ustaaz. Taa'ee jirtuni tamaati arsii koo hawwi hin yaasa dubbadha itti kofi beestiyati. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam. Alaykum salaam. Manatti amana hirribaatti humaaran. Ani waa baay'ee dubbatuu fi miti beeytanii namni waa hedduu jechuun nama hedduu waa hedduu dubbataa jira. Dhugaa dubbatuudhaaf waan yeroo kennaa kana yoo dubbanne baay'ee tokko dubartii qofaa miti dhiirrillee akkasuma. Namichatu jira jedhanii hin beeytanii sheeka maal teessisoo hin beeytanii beekadha bar teessisoo ati beekaa jedhanii. Beekaa maal jennaan beekadhaa ati jedhanii maarree beeytuun akka dandeettii hin jirti jedhanii ees jirti ennaan si kuma mandoo kana keessa jirti sanuu dubartiin bade sanuu beeytuun dubartiin jira jedheen jedhanii itti na fiddan malee jedhanii gaaf kaanii fuudhanii itti fidan achumaan yoo dhaqu irraa dhaqee of seensiftee nyaatee irraa dhuge ati sareetti maqaan kan kee eenyuun jedheen
seete jette arrabsu edaa beeytani ka beeytu jedhanini akkamitti dubartiin beeytu hin jirti jennaani seetee siin jedhanii seetee maqaan eebbaa seetee maal taate mi erbee sheebba siqiletti sirraa haa ciranii harka kee tiisa wirdii keessaa godhaa marqa kee jedhe osoo dubartii ammaa taate narraa nyaattee na arrabsiti yoo hangaangee kiyyatti jedhu meena eegaa naan jette jedhe hin eege jedhe dhagaa guddaa manatti daakkatanii nama guddaa likkitti saalfatanii ala malee manatti hin baatu otuu tana qabde gaddarra deemtatu naan jette jedhe rabbi rahmata isaa godhu maali jedhe beeytani yeroo wallahi yeroon kenna kuni yeroo aalimni cal'ise yeroo beekan cal'ise yeroo jaahilli dubbatu ta'e dhugaa dubbatudha mucoo tana qofa fakkeenya fudhanneen dubbatina hedduu jira nama jaaladhe jette malee mucoon tun waan biraan jenne waa takka waan isin dubbatte hin jiru waa baay'ee irraan dubbatina hedduu dubartiin as gubbarratti ol baate nama du'ee nama arrabsitu haadhanta nama arrabsitu taatee akkana taabbee akkana jettu hedduu wallahi dhuga hedduu nama irraa baate ani hin beeku an baay'ee waa baay'ee hayyuutu hedduu jira waan irraa dubbadhu hin qabu mucoon ummata oromoo kan itti be tokkoffaa abbaa warraa ofii ofii haa kadhattu seenaan lamata ummata oromoo kana seenaa haa kadhattu fakkaattuun namni kaganaa dhufutu caala isiin salphaadha dhugaa dubbatuudha inni isaaf obboleessi kennalee rabbi si haa dhiisu kanuma jechuu barbaadetanii hadara yaa shamarra si koomando yaa dargaggeessa si koomando amma moo nama lamaa wayii arganne akka dhiira akka ajaa'ibaa kanatti ka ajanda nu fidee dhufe dhiira keessa si koomando bar kana numa keessa ta'e numa arrabsa wallahi hadara rabbi sodaadhu namni akkasi waa waa'ee dubbatuu fi miti onna galchuu keessaniif galatooma seenaa baga waan kana yaadattee duuba deebitee ijoollee shamarranillee isiin maqaan nu badde jedhina hedduu ka maqaa isin balleessaa jiru isii bichaa miti nuyi saalfanne kaganaa dhufutu caalaa nifame isillee naa gaafattuu galatooma jechuu barbaadetani kanuma. Ayi besti akkas galatoomi nifama bar yoo ala kana turteti margamu wasitense baate deebitallee ayyee mee namni ta'anu itti fufa hikma namni gasti seene ni rafa yaake hikma dubbadhu lakka rafaan jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salaam baguma iri barakaate dubbadhu ayyee galatooma nagalchuu keessanii fi waan baay'ee dubbachuu hin barbaadu namni haasaa beeku haasaa nama jalaa fixa jedhanii kaan obboleettiin keennaa dubbattee kaan beestiin amma jedhe kana jechaa kana irraa waa hubatan jedhee yaada mataa lafa ciisu maqaan nama dhiisu jedhee oromoon mammaakee ilmi namaa hin dogongoraa tarii gaafatan dogongorri kun waan hagana ga'u taya itti fakkaachuu dhabuun malaa isillee allahu alamii isiif rabbituyyuu beeka alaa kulli haalii ka darbeera ka tare kaafetti karranaa cufaa namichi jedhe saniin ka tare kaafeef immootu akka isii qofaarratti osoo xiyyeeffachuu hin taane anarratti isarratti isirratti jechuudha akka nu hunduu waa irraa baran obboleeyyan kennallee ilma dhiiraa taatanii jechuudha dhiifama naaf godhaati jaartiin keessan asirratti gadi baatee osoo ati lubbuun jirtu waan hagana ga'u dalaguu miti anumarraa gadee galee an osoo jechuun ofii gaarii godhee nama badaa godhuuf osoo hin taane anumarraa gadee galee gaafa jaartiin ta'e osoo nikaa keetiin jirtu osoo maqaa keetiin jirtu osoo mataa keetiin jirtu gadi baatee asirratti afaan baafattee waan qaniitiin nama arrabsitu gadi baatee haadha abbaa namaa da'utti arrabsitu wallaahi gaafa san duute wani dhaabattee deemtuuf tokko hin jiru jechuudha jaarsa kiyyas ta'ee kan keellee ta'ee ka isin namni hunduu kana keessatti of ilaaluu qabna isin qofti dogongortee asirratti xiyyeeffachuu hin qabdu garuu ilmi namaa hin dogongoraa dhiifama namni yoo waan baay'ee dubbatee haasaa keessatti ariitii nama mufachiisu yookaan qalbii namaa cabsuun mala walumaa galatti innillee abbaan warraa isinillee haa galatoomu isinillee namni kana itti yaaddanii fiddanii jettan akka nageenya jedduu isaaniitti boogootan galatooma ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha asumaanuu shamarran keenya shamarran sikkoo mandoo jechuudha keessumaa simbirroon golloo qabdi keessa gollichoo qabdi jedhan gara sikkoo mandoo kana kabajaa guddattuu jira kabajaa ulfaata jiran garuu akkas hin jirru nuyin ammaa kun achi sin jirru bakka sin jirru akkasi sin jirru wallaahi asmaa walalota karra isin buusaa achi keessatti namni waa hubattanii yoo na heeyyamtan sheekamaadha. ol fuudhi dubbadha gabaabni malee taraawii amuna godhin lakka taraawii amiti
yaa shamarran arsee rabbi sii dabarse durba sikkoo mandoo hunde isii laali warra gatiin qaalii arsitti soddoomna jedhe hunduu booya arsiin gadi yaasee loowwan namaa fooya duudhan sikkoo mandoo kutaa biraan adda gaafitti dhalatte sodda siin jedhani bakka guddaa qabda sikkoo mandoo kiyya bullaallaa wacaale seenan isaa bal'a eenyutti wallaale dachee sikkoo mandoo goota keessaa marge hortee gosa bal'aa arseen qofa arge haganumatti isinirraa dhaabaa kalas waan baay'ee dubbachuun barbaadu galatooma ulfaadha isiniin jedha isin irratti dheerachuun barbaadu carraa namaaf kenna garuu akka dhiifama wal gaafatan addaan hin kutinaa dubbitan jechuu barbaade galatooma. Ayyo guyyaa biraa dhuftee shaashaa goota. Guyyaa meeqatin ergadhee nagalchuu diddan kanaan ture isin jala taa'aa ture. Hagana dandeettii qabda sinsoo amma guyyaa mara mana kiyya usinaadha. Mukti nama jala gadi baana bakka nama galchaa ishee. Assalamualaikum warahmatullah. Hojaan hin jiraata. Mee amma carraan qoodina fakkaate isin jalqaba irratti ustaas galatooma akkasuma warri as jala jecha babbareedaa barreessaa jirtanillee galatooma koomantii keessan hundumaa hin agarra. Intalti shamaraa tokko safuu cabsuun akkuma jirutti ta'ee isii qofaa miti garuu isiin ammootu ka dhuftee dhiifama gaafatteef haa galatoomtu. Ustaasni keenya kiingiin kunillee haa galatoomu ijoollee kana walitti deebisuuf shoora guddaa taphatee dhiifama gaafachiisuu keessatti dubbii kana gadi qabuu keessatti shoora guddaa taphatee dheengaddallee yeroo mucattiin akkasitti meediyaa irraa iyyitu keessaan bilbilaa fi ture mucattiitu irraa kaasuu didde malee gaafa san akkuma tokko taate malee jechuudha. Innaa walumaa galatti galatooma isiniin jechuu barbaanna jechuudha. Sanirraan kan hafe ijoolleen shamarranii asirratti gurri keenya waan gaarii hin dhaga'u waa baay'eetu haasayamaa. Shamarri tokko dhiira lamatti heerumuu jalqabuun bubbulee jira. Rabbiin najaa nu haa baasu jennaa isa kaanii ammootu jara dhiifama walii haa godhanii mucaan illee beekaa waan ta'eef beekumsa kana rabbi isaaf haa dabalu isin illee rabbi beekumsa haa kennuufi kanuma jechuu barbaannaa wanna biraa ammootu inshaallah du'aa hidhuma isinii goona jechuudha kiingi. Akkuma amma jalqabdan kanatti xumuraa ijoollee kana waliif fidaa tokko godhaa isinii jechuu barbaada habiibii galatoon. Ayyo ulfaadhuma ta'ates ummi muraad moo'ee nu ka jedhu itti fufi. Rafina ka gasti sentanii rafina. Dubbadhu ummi. Dubbadha ummi mul'atu maal jedha. Ummi nu dubbadhu. Gasti ribaatti mangasti darba yoo atin dubbatin. Lamee sheekamal waan gootan haga namni waa dubbatu ijoollee akka walitti araaramtu godha. Lammaata nama seenu qofa xiyyeeffannoo mucayyoo tanaa osoo hin taane xiyyeeffannoo waan ganaa dhufutu caala jaran. Waan ganaa mul'atutu caala ka mucayyoo tanaa dhiisatti hedduu argaa jirra irra deebiseet walitti biraa. Wanni laayifii dhufnuu fi miidiyaa kanarratti seena fi jaarsa finne wali araartinaa miti kaayoon. Wanni dalagame kuni dogongoraa biraankiidha ajandaadha akkasitti hubadhaa jennaan ijoollee tana lamaan immoo akka jarri walitti hin hadhoofne keessalleen itti dawwallee ittillee dhiyaannee nama isaaniitti ittillee dhiyaatu akka iddoon jaraa qulqullaa'u goona. Lammaffaa immoo awwala irra guddaan hawaasa keenya Oromoo miidiyaa kanarra jiru mucattii tana hoffolchaa dhiifama godhaa wanti kun dogongora. Dogongora keessallee dogongora badaadha. Bira harkaa kute wanti kun bira ajandaaf ta'u gooteetti ni hammaate dhiifama godhaafi jechuu barbaanna. Itti mullee barbaanna wanni kun waan dhugaatii miti jenne uummata keenya rukutamaa kana fahamsiisu asirra finna malee seenaa fi jaarsa isii haga humnaatti waan godhuu qabnu mara goone itti himna innillee dhagahaa jira isillee dhagahaa jirti isillee osoo beeytu goote wanni kun hadhaa'e malee obboleessi keenyallee haa ulfaatu haa kabajamu abbaan mana isii Oromoon galata sii qaba. Dogongortuu obboleettii teennaa jaartii teetana irra taruuniif kee aariiwwan tokko tarkaanfii irratti fudhattuu dhabuun kee ammallee akkuma duraanitti garaa qulqulluun waliin nuu jiraadhu jechuun akka ummata bal'aa kanaatitti kabajaan isa gaafanna.
kana irratti hojjanna jechuu barbaade warra seentanii hirriba quuftan dubbadha ummi eenyu ummi muraad ede usha mana kana mana hirribaati pen usha oota seetii batte deetti niyoon erkadee muidee ogaan gaajib gabakka biraate haasofti dubbata tawzent kana kanu ummata kan bulchuuf deemne jedha bargitee garii alaikum assalam inda gama dubbatu sabirina wallahi dubbini kuma damu haasawame dhumee jira kaayommoo faayom sun haasoftee dubbattee fittee jirti walumaa galatti wanni tare sun xiqqoo mucayyoon abbaa manaa qabaachuu irratti malee odoo shabaaba taate rakkoon qabu rakkoon qabu miti osoo abbaa manaa qabaachuu baatte haa ta'u kamaan godharree abbaa manallee qabaatan faate asirra baatee dhiira boottuun dhiisuunidha namma angoo kiyya fayyadame takkattiin faate asirra booda waa'ee xiqqii ol baatanii lallaban jennaan hin dhiisu takkattiisi. Karas abbaa manaa qabaatte tallaqa taate amma booda ol baatanii waa'ee ibaluun jaaladhe ibaluu kiyya jaaladhe siiduu hin jiru. Harama gochuudha dhageeffadha ustaad dhageeffadha shamaruma biyya Saawudii kanatti hin fuudhina dhiira ijoollee dhiiraatiif dhaamsa dhaamee ba'a hin fuudhina kabar kaa argattan ammoo caasa sana. Okkata okkata akkana jedhee laala akkana jedhena okkata marami ila waan badaa dubbatee bu'ee yaani biloo goraa nama dhageeffa wallahi ustaad dhagaa ijoolleen kabaja namaan qabu haadhee nama gaarii sisee yaani waslaatta wallahi ijoollee dubartillee warra as jala deemeetu dhiira isin jaalanne na haa jaalatu na haa fuudhu jettee boo'ulleen isin loluu ni qabdan nun loluu qabdan jechuudha dubartiin lolamuu qabdi. La amma booda talagayin amma booda ka jaalatte keessan dhadhee janaajjanatu nama itti ergatu walii galatti nyaadhe maalii kiyya never dhalaa takkatti asirratti argu dhala faaxi takkatti asirratti argu waan ani isin godhu arguuf jettani. والله كسوية والله دوغا ربي قلبي متي دوغا مت كسوية أبدا ما أيوة في الحساب شباب تاتي جاتي تاتي أبدا ديريسين جالا لو ديريسين تبتسن هادو بسون لا كيتنا كرتو يو برباد تاسكي كبتي برهادا تو ميديا رانوتي في دي بلون جالا دجچون آخر يوم أرجون برباد والله akkasi ala kulli haal wanni jennu amma iddoo mucayyootti fi iddoo mucaa rabbiin haa tolchuu rabbiin haa araara haa buusu rabbiin mucayyoodhaan amma achi dogongora kanatti akkan deebine dubbataa turtanii irraa dubbatanii fixxanii ala kulli haal wanni walii keeriyoo walii yaanne yookiin keeriyoo walii dubbanne mucayyoo fi mucaa gidduutti nageenyi haa bu'u nagaa waliin jiraatanii haga jiruu isaanii addunyaa kanarra nagaan akka jiraatan isaanii hawwina. هذا ما جت شو برباد نجين ها بدو سامي لم بدو سال لما نتجوبا أتيلي كذي تدام برون باتي بلون جانا دكين فاجانا دجت دبتة ناسي دومات لا والله دبادو لوبي دبادو نجيني بدأ كم جرتين نجيني أدوس نجا بدأ يسمبرا دادا كمي بقى نجاتين شيء كذا كم جرت أنت شيء كان عندي تنجري كينج نبيتو أتوشا. إذا وشا. أنت. يفهم. كينج. أنت. نامو سورة دامنا كنا دوفا نامو سورة شيء أستاذ شيء نجلا كنا تعينا لولا جدا فاتو توناي تجدي. أكمل دو إنسان جدا نان شيء كجدة. لما تنام شيء كجدي أزيد أستاذ كين مالكين كينجي كين. وجدت على وسائل كان الرشيك جنا أبا مسنقول الزلايو بربادور دكتور أما كي كمالا موانغو تنا أبو يايا فأزجر جرنا فكاتا بيتني أبو يايا فامي أولغال تبيتني سلام دمي انزل ناجا جوفتي بدل انزل ماني كينغي تاوم بيهون إبالون أولغال إبالون ديسي هنا نمبر رنسا جرى بتدبادو Jira. Iriba tutetuni le fatel. Oye, dubadum. La ustaza dubbatara kan darbina. Ya ida fi dubadum.
maal dubbataree miidiyaan ka warra ajandaa ta'eetu madhiise wayya. Silamaa goota akkasitti dhuftee waan dubbattu hin qabne. Leellisaa kootu qabriiteeti si kabalaa kanaa nutti dhagee leellisaa Kophaa kanaa. dubbaddaa. Sostaa ta'e waraani shamaraa ta'e. Jalli darbuu deemtani. Laagattiin darbu dubbaddu nama naasi rakkan tuteetti bu'aa naa bari dhaga'amu sabakaan qabdu diimaa mul'isa. Ayyaa ka wanti dubbatu beektanii shamarran kenna. Kabatillee ka balleessallee gaarii mamu beekaan wallaalanii walii wallaallee sirratti rabbi keeriyaa godhe wallaa waan dubbadhu hin qabu. Kaalaa keessa numartuu wal asma keessa jirra waan ta'e. Yallaa yesh galatu. Fumay. Teekkoota ol galchina amma. Sumayyaa dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salaam wa rahmatullah.